Namichi nama arsiitiin hojjette. Qoy adubattu qoyme. Tokkummaa annastaana namni isa gaafadhe isaan kaffalii fedhetti haasa'a inni illee oo danda'e kaffala jedhe hin kaffalaafi yoo inni immoo hin kaffaluuf jedhe birrii hagani galshii akkaawuntii kana irratti galshi jedheen immoo nin kaffalaa mucaa kana aga gaafa kan birrii biizaa qofa jechuudha birrii 2,000 galchuu isaan hin beeka birrii 2,000 nin kashaaf garuu kan nan mariyateen galshine mucaan kun kanan hin beekuan birrii 2,000 yoo taate immoo nin kenna biraala 2,000 hin galchaa biraala 2,000 birrichi kun gargaritti itti deemee sila kun akkaawuntiin gargar na bira jira akkaawuntiin risiitiin hundi sanatti engada risiitiin nafkara risiitiin hundi mee gurbicha fidi yeroo tokko hanaan gurbicha fidime nani maddachaa turte qalleessa tokke sagalee naa qabaati waa'ee gurbicha ammatti callisime ati hanaan mee fidi gurbicha jettu kana hanaan sagalee isaan fida moo suuraa isaan fida no gurbicha dawwalii fidi kottu eri gurbicha silki amma silki irra jiru kan inni amma ko nama biya jiru silki irra jiru garuu obboleessa isaatti dawwaluun hin danda'a yaani silki immoo lama biraan qaban silki tokko biraa qaba fidi dawwalii rakkoo qabu lakkoofsa sana ergi yookaan dawwalii fidi yookaan ergi nan bilbila wajjin jirtamu adda baatee taate waan akkasi maana qorattaati birri abbaa kiyya yoo ta'e waan si gaafadhe qabaanatti aboonamni waan isiidhaa dubbatamu sin beektu bar jasbaa waan isii dubbatamu sin beektu bar siifani waan kana bar wajjin jirtamu adda baateet waan akkasi aboo gurbichi kun maayi waan atti maayi siifani dubbataa jira irratti as deebii Masti malan dhaggeeffadhu inni kun si fayyad ila waan si fayyad dhaggeeffadhu waa waysi dhaggeeffadhu waan asitti aboo kun waan isiidhaa jedhanu sin beektu bar kun bar waan isiidhaa jedhanu sin beektu waan isii jedhanu sin beektu iyyuu malee bar adda baatetti wajjin jirta way fansin jedhe an adda baye ko dhiise kenni lakkoofsa bilbila isaa kenni lakkoofsa bilbila isaa asuma irra taa'i lakkoofsa bilbila isaa inni amma dhiyeenya biyya galee kaan lakkoofsa bilbila isaa banatee isaan garuu kan maatii isaa sitti hin kennama abbaa kiyyan ta'e nama birrii namaa nyaatee gale sitti kennaan abbaa kiyya na godhate maan ta'ini kan maatii isaa qofa miti kan maatii kiyya maallaqa nama maatii kiyya fuudhee nyaate kunoo bira jiru dhaqee maatii kiyya bukkee dhaqee taa'inaan dawwaluu yoo barbaade inni kun ollaa maatii kiyya wallahi wabillahi maallaqa kanan kaffaltu taaraan sheeka biyya keessanii masgiida sagachiisu asirra fidi iman itti mee baran tokkummaa maallaqa isaa kan hin beeku okay isatti dawwali silkee obboleessa isaa irratti dawwali gaafadhu nuti maaga maallaqa nama inni fuudhee jiru kaan dawwali maa silkii seentatti irratti dawwaliif haa dhufu namichi haa dhufu kenni naan didde kenni lakkoofsa isaa bilbilaa giifti ittiin kan qabini ati immoo kee gubi yeroodhaaf immoo gubi meen barattaa booddee gubi immoo gubi hin barattaa booddee Imo gubi gifti. Silkicha laalee dhufa silkicha ammaan silki lama biraan qabu silkicha laalee dhufa. Yaa fidi rakkoon qabu ayye. Mucaan mee biyya keessa jirtu sun maan maqaan si ijoollee jala jirtaa binti islaam mucaan ofiin jettu sun isi biyya keessa ruqiyaa naa deebisa lola addaattan seenaafani eheenu lola addaatti seenuu waan ta'eef mucaan
ruqiyaa jettu sana biyya keessa jirtu naa deebisa ruqiyaa jetti sana binti islaam moo maal jettu kan immoo ala jirtu sun deebisa suuraa nama guddaa wayin sitti ergaa biyyan bilbilaa sheekota garaa garaattan bilbilaa gara dirree lolaatti seenuuf amma jechuudha. Imo gubbinu gubdaa. Tokkummaa shabaqaa nama karaara mubaarikiin fidaa daraa. Yoon beelamuun kan biraas qabannee raaqaa kan biraa tokkos warri jimmaa har'a mana keessan hin seenan marrammoo har'a ilaal gaafan suuraa maatii guurradhee dhufe tokkoon kee jalatti boosee jenna kadhataan jira suuraa maatii kee gadi baasuu deemaan jira jedhee itti maan jira haadhaaf abbaa kee ofirkaan qabaa gadi baasuu deemaan jira sheer gochuu malee aasaa biraa siirraan barbaadu jechuudha deebisuuf hin deebifamu taanaan gadi guurra jechuudha tokko qopheeffadhee jaayizan ofirkaa qaba bakka kadhataa jira itti ergeelaa kun ol baasuuf hin deemaa jedhee kadhataan jira. Hin ta'u taanaan olan darbaa jechuudha fiduuf qophii ofirkaan qaba jechuudha. Kadhataan jira tokkoof nagaroo kenna qo'isi miti nagaroo kennaaf hin jira tokkoof jechuudha. Nagaroo suuraa haadhaa ergee fi waraabamee na bira dhufeera nagaroo fudhadhuun jedhaera nagaroo kana hin fudhattu taanaan garuu fideen ol darbaa jechuudha imanu olan darbaa jechuudha nagaroo kennaaf hin jira adaraa hidhee kadhataan jira jechuudha maallaqichi kasheerra jira waan ta'eef nagaroodha kanan kadhadhu malee wanta biraa miti lakkoofsa haadhaa ofirkaan qaba abbaa ofirkaan qaba kan wasiilasii ofirkaan qaba ittiin bilbilaa jechuudha sirra taa'e. Yetaabban imbaatu namni nuti maatii beennu birrii nyaattee garaa fayyaa galtee raftu wallahi billahi maatii keetiin biyya keessatti nama aggattaate cabdee kaatee rafta dhatte biyya kee keessatti sheeka biyyaatiin fokkisiifamtee naannoo keetti hattuun birrii yatiimaatii isinitti dhufaa jira jedhamee maatii keessanitti himamee inni isin nyaataa jirtu birrii yatiimaatii jedhamee maatiitti himamee maatiin lamuu biddeena kee lagatee sodaataa nyaataa jechuudha dafqa hiyyeessaa dhiiga hiyyeessaa nyaataa jirte jedhee maatii keetti masirra taa'edha of keessaa baasaa. Inni si nyaataa jirtenu imimmaan haadha hiyyeessaati inni isin ergaa jirtu hiyyeessa boosifteetti yookaan ofirraa kaffalaa nyaadhaa hin nyaatinaa isiniin jechuun itti fufaa jechuudha isinii galee itti fufa jechuudha kun waan oolu miti asirrattan bilbilee isin agarsiisa jechuudha ruqiyaanaa deebisaa ruqiyaarraan eegala amma maatiitti bilbilu nama ruqiyaa jettu fidi lakkoofsati. Tokkummaa isatti innaa dawwalaa ture lakkoofsa kanaan garuu lakkoofsuun kan biraadarii sanatti fakkaata taasayatiin. Ayyee wajjin jirtu jechuudha ayyee natti duwwaa 2519. 36. 36. 53. 53. Duwwaa tokko 62. Waa tokko 62 maali maqaan isaa? Obsaa gaafadhu maqaa isaa hin beeku. Muhammad. Aboo mucaa taabaana kana maqaan isaa maa inni itti bilbileera? Muhammad si maaliin si beeka maqaa kee maaliin si beeka? Hani. Faatumaa dirra kongoon. Awanas pada tahu dhaggeeffata wantaan. Kana siif dawwadhaa irra malee obsiif miti quba qabaadha. Seegaan jira kottu kan mucaadhaan kottu jedhiiti seegaan jira. Lakkoofsa maatii si dabalataa naa erge kan maatii dabalataa naa erge. Egaa jaarsi kee hin kaasu amma birrii isaa yoon galchitaaf haasaa gabaabaa birrii obsi. Hani. Gaafadhee isarraa gaafanni itti walii galeen jira sagalee isaa kunoo itti walii galeen jira jedhanii okay isaamne waa walii galtan jedhee obsaa gaafadhume obsaa gaaffina gaafadhume ati anoo yoon dhaqa namatti dhufu kaleessa sagalee namatti qabeebaa obsatti walii galtee taati silaasa sagalee isaa dhaggeeffadhu tokkummaa dhaggeeffadhu sagalee isaa sagalee keellesi dhagaa maara waa'ee dhimma jettuu kana irratti hatillee waan kanaa hin dhagiitti malee bakka dhufa qabdu namni waan dhaga'in taasisu eega dhuftee haasofte
ما إني سجلت شو الكبيكا Indi dal kabamu ko sagale masatan makana in ani fomsa wali galle jirra de ta mat sagana mat yar summa terge bara jolle safara sa ina mutadi na sajira Namichi sagalee naa qabaatu. Gaddu jennaan okay naan jedhe kuma sagalee saganuma dhaggeeffadhuuni mucaadhaa naasa'ee jennaan okay sinee gadha naan jedhe. Ol qabi kan nu dhagaan jiru waan ta'e dhagaan jiru ol qabi kan. Naan sagalee silkii kiyya kana sagalee waliin qabu tuktukii biraatiin na feesise silkii kanaan si dhaggeeffachiisaati. Maa inni qoy. Isanis sitti menu dhaggeeffachiisaa jirte moo ijoolleen lachee waliin haasaan dhaggeeffachiisaa jirte? Isa ijoolleen isa kanaaf obsaatiyyuu isaanii inni sagalee qabeefi jennaan okay sinee gadhaa jedhee anii fi obsaan walii gallee jirra. Amma sagalee obsaatu jira. As keessa sagalee obsaatu jira. As keessa sagalee isaa jira namatti ergee maallaqa namaa kana maaf kaffaltuu maatii kiyyatti biyya manni diigamaa jira manni wal irratti gubaa jiran jedhee namatti ergee jennaan ayin soobbiyaaniif inni walii gallee jirra aniif obsaanii walii gannee jirra walii naasahaa jirra haasaa gabaabaa sagalee obsaa sheer sitti godheera mongoon dhaggeeffadhu sagalee obsaa sheer sitti godheera mongoon haasaa gabaabaa. Obsaatti jaarsummaan ergine bar isatti ergan jaarsummaa bar sagalee obsaa na dhagge walii galan gaafa jettu dhaggeeffadhu. Walii galan gaafa jettu sabbaan manaa keessiin jedhe osoo hin taane waan obsaanii fi eenyu waliin haasaan sagalee jala lacheen yoo hin taane maalla dhaggeeffachiif tare. Tokkuma namichi si yoo sagalee obsaatiif sagalee jala lacheen wal faana taane maalla. Tokkuma obsaan ittiin haasaan jira kaleessa ittiin haasa'eera siin jedhaan jiru obsaan. Aboo dhaga'e mucattii sammuuti ati nagaadhaayi. Mataan kee nagaa miti dhaggeeffadhu waan asittiin. Na dhaggeeffadhu tasgabbaay na dhaggeeffadhu ilaal obsaanii waliin haasaanii sagaleen na waliin haasaa waan walii galan yoo rikardi godhan eenyu waliin haasaanii namnati jettuuf obsaan kun yoo waliin haasaanii sagaleen jira wal jala jiraate fakkeenyaaf hanaan gaafan jedhu naan jetta miti Dubaaytan si fuudha ishii yoomna fuudha akkasitti waliin haasaame sagalee yoo jiraate na dhaggeeffadhu. Tokkummaa ani bari eddan obsaan dhufeenna sagalee. Aboo sabari. Ati maal taate ati nagaa miti ati mee waanan jedhu kana gurra qalbiitiin dhaggeeffadhu naman dubbataa jiruuf hin bartaa mee waanan jedhaa jiru gurra qalbiin na dhaggeeffadhu sii galee hanaan dhagaan jiraase hanaan dhagaa raase sagaleen ati na dhaggeeffachiisuu qabdu. Sagalee obsii fi namicha tamma jettu wal jalaan fuudhanii dubbatan ta'uu qaba. Kan jala lachuu wal faana jiraachuu qaba. Yoo kana hin taane isanni dhufee sitti mina dhaggeeffachiisuun faayidaa hin qabu. Sagalee tarii si tasgabbeessuuf akka ittiin gaafanneef utuma ittiin haasa'eera jechuu danda'a. Sagalee waan si tasgabbeessuuf yookaan waan si waliin hariiroo qabuuf si haasa'uu danda'a sitti himuu danda'a sanaa miti. Obsaaf inni waliin dubbatanii obsaan jecha isaa irratti walii galan yoo jiraate na dhaggeeffachiisa. Kana jechuun sagalee obsaatii fi sagalee namatti jettu kun waliin haasaanii walii galteerra yoo ga'aniiru ta'e na dhaggeeffachiisa. Siigala. Tokkummaa yoo inni asii sagalee naa qabu annaqeen tokkummaadha obsaadha dawwala obsa si dubbisee adda si dubbisee walii daasoftanii na dubbiseeraa naan jedha obsaan. Inni illee asii salleen hin gaafa walii galan jennee ati maal irratti walii galan sagaleen jala lacheeni eessaa walii galan. Walii galan kan maal siin jedhee sittaasee naan siif hin galshanaan jedha dheengada torbee arafaan bahee ka'een sii galshanaan jedhee naan jedhe obsaadhumti jechuudha. Obsaadhumti akka naan jedhe. Maallaqa sitti kennee dhaqee nama biraa kadhataayyuu waan gudii jira bar. Innumti nu dogoggoree maallaqa sitti kennee dhaqee nama biraa kadhachuun iyyuu dogoggoraa bar. Maallaqa natti hin kennine kaa. Guyyaa 14 keessattan si fidamoo maal jettee harkaan fuunee ati yaa erbe. Laan fuuneen erbeen sii kan nuti motoroo tukirraa godha tokko waan daawwachiis. Esa baate gaal. Qaalitti nyaateetti qaalicha hojii. Deebisa.
Garuma siin feetu fitiif tokkee suuraas kaayee rakkina hin qabu fitii fi birrii fi kanaaf akkasii tokkee as biraas nama raabsamaa ishii immoo dudduuba deemtee anaas. Namni si arrabse hin jiru hin dhiyaatamoo hin dhiyaattu. Dhiyaatamoo hin dhiyaattu kana gaaffii. Dhiyaatamoo hin dhiyaattu. Aboo mucattii eenyu jedhamtu sana maayinaa galchitanu ka biyya keessa jirtu sana ila yeroo 700 bilbilti mucaan binti Islaam jedhamu tokko gaafa nasii ba'ee sini galee yeroo 700 bilbilti gaafa waaman hin jiran eeno rakkoon jiru kana jechuudha mucaa ruqiyaa jettu biyya keessa jirtu suni as keessa turte baate sini galee isiin barbaade ruqiyaa kunoo jala jirti jechuudha galchaa kunoo amma dhufteetti amma kunoo dhufteetti galchaa hanaan qabadhu si harkisaa jirani. Okay, maqaan armeesii maalidha Ruqiyaa? Miskuu jedhama. Rikkarri godhaa haadha sirratti bilbila. Maay buuti? Amma bidasterratti lena narraabsini amturri adeemi isaan galchi birrii biisaa jedhaniin kaffalaa fi wanti maqaa yaadaatuuf hin jiru. Birrii gaffakkaleen hin gaafadhaa fagaa dandeessi gaafadhaa fi hin beekira. Yoon galchi taaf? Kanama agarsiirratti barreessituuf hin jiru yaa'ani. Yoon galchi taaf? Birrii sagalli kuma lama galchan hin galchi haftaan. Yoom. Ji'a tokko naa eeggati. Ji'a tokko ji'uma tokko si eeggata? Naa eeggatu kaa hojjettee kaffaluun danda'a waan hundayyuu malee har'a kee har'a eenyu eegee isaan fuudhan maala dandatti fakkaatan illee hojjettee jiraadhaa bar. Hojjettee jiraatta osoo hin taane fakkeenyaaf ji'a tokko duras ji'a tokko naan jettee bar. Amma deetaan birrii kuma lama riyaala kuma lamaan ittiin galchi. Amma galchi isa kaanitti deebina amma galchi ayyee kana amma galchi. Okay, misku maqaan kee misku eenyuti? Abbaan kee maal maqaan? Misku maqaan kee maal? Bau miskuun jedha. Ruqiyaa jechuu kooti bar. Maa na eenyuun gootu Ruqiyaa miti. Aboo wali nama raajite. Ruqiyaa asiidhaa barreeffamaa jira kanaaf. Maqaa haadha si miskuu jedhama. Okay. Yooman galcheette guyyaa naa kaa'i. Ji'a tokko naa eeggatu. Maa bilbila irratti cuftaati? Ji'a maaliin galshaaf? Bilbila maa irratti cufta? Irratti silkii ji'a irratti cufataan. Ji'a miti ji'arraa hanaan keessaa laakiin haa godhe suuraa harmee isin sitti ergaafani. Ji'arraa yoom? Sitti maara bara isa gaafadhaan jira inni iyyuu hin galchu. Waa isaa maal nu galche nuti maallaqa galchisiin jenne mal. Maallaqa nu. Maallaqa minaan jette. Okay, Ruqiyaa maqaa kee maaliin si beekan? Qoy ammallee waliin baay'isanii duraan si erge kan. Okay, obboloota qabdi qaallittiiwun. Qaallittiin obbolaa isii bukkee jiru malee. Sagalee kiyya qabdi sitti maatiidha. Aha miyuutii godhadhu jechuudha. Muyuutii godhadhaa sitti mataa.
Leen komentii tasgabbaa mila keessaa baa silkii achi hasaara malee siyaasaan jiru. Silkii achi hasaara. Ona micin kennines wani sinni jette okay je lamma kana kaase je lamma ratti maano je duma kana kuma lama fudhatta donqo robsi ilal obsi dhageeffad kuma lama tusi dhufa duma je kana dinare chuda drama mo dinare damti birindu ba donqo roch kuma lama fudhatta Drama tokke. Drama kuma lama duma je kana kuma lama fudhatta isa kaani mo keessoon sitti ma isinisi dhugaawaan isin jette tokkotu jira akkati itti fudhattu sittanim maaliifi namnoo isin asirratti faa akka nan kaffala jette akka waa isin nyaatte jedhamu namichi ni wajjin jiraataa tures isin hin nyaanne namicha nyaate namicha samaayi torban erga yoo isin asirratti birrii sana hundan kaffala jette fakkeenyaaf akka waan isin ofii nyaatte wayii se'uu danda'a nu faami gaadduun qooruu waan namarraa faami na akkasii jechuudha ji'a kana dhuma kuma lama si ergiti sagalee si waraabee hanaan irratti share godheera jechuudha. Hanaan irratti ergeera. Thank you. Bakka ji'a kana amma ji'a kanaatti lamuunatti bilbiltee irribaana kaamnaan. Namicha maatiin baaftu tokkummaa. Maaltu waa'ee namichaa si galche? Kana dunqooro. Waa'ee namichaa maal si galche? Maaltu si galche waa'ee namichaa? Haa ta'u ishee. Haa ta'u. والله وبالله يجون كن يوفي كراو في تشوفتن وفي ودوما وندي في الرفيه كراتين بريو في تشوفتن برباد نو أتم تركانا بجاتكما أنا أتم تركانا بجويا سابر كراتين بريو في تزقو برباد برادين سم بيكو دبين بيكو اوكي أتم تركانا بودي اگا سوران تلتوكو برين كي ركيا بري ميك فيديو بني ركيا Rukia. Abid. Rukia eenyu dinsi beeku maatiin ishee. Ruqiyaa tamam. Birriin kee kuma 200 miti? Rikardi godhadhaa guys. Yaa Rabbi naa waamsisi. Yaa Rabbi naa dalasiisi. يا ربنا على الرسيس ركض أرجو لاتشو مسكو إنجو دم تكا إسان كوني مكاني سيكون أزا بيدار متي سيسي ناتي Isin bidana gaashe dhamti. ميوتي قدر إما Hello. السلام عليكم Waalaikum salam. أكم جرت Saya. آتين مسكودا مسكونو Kurandat. مسكو برباني Ishi. اتكن نجاسي Hello. السلام عليكم Waalaikum salam warahmatullah. أكم جرتان Saya akam. نقالة توكم مامي دي أنجر ما Ishi. زبيدان انت لكي سنميتي Zabidan telefoti. نقاشي انت لكي سني جيلا ما أول كادا چان توري
Maallaqni isin maallaqa mucaa ruqyaasii sin beektan sana namaa waliin jaarsummaa dubbannee qarshii 200 akka kennitu walii gallee turre. Ruqyaa naannuma keessan isinillee quba qabdan. Ruqyaan leen hin beeku sadii isinitti hin beektan rakkoon qabu intala tokko birrii irraa fuutee turte birrii kana immoo akka seeraatti jaarsummaa dubbannee akka obbolummaa akka nagoomaatti birrii 200 irratti arginee nan kaffalaa nuun jette. Ani sagaleessii waan isin nan kaffala jette isin dhaggeeffachiisuu hin danda'a waan ta'eef. Sana booda maal fidduu ani qabeenyan qaba abbaa fedhe hiisisuu hin danda'a hin kennuu jette. Egaa maallaqa isin ergitu dafqa hiyyeessaati jechuudha. Haadha hiyyeessaa boossuu isinitti ergaa jirti. Ani kan namaas nyaadheen beekullee waa isaa dhiisuuti ishee hojjetame natti malee. Okay, maallaqa mucaa kanaa 200 kan isheen fuute birrii Itoophiyaa 200 mucaan ganamaa galgala boossii gaafannee jaarsummaa dubbannee jaarsummaa keessatti immoo nan kennaa narra jiraa nan kennaa jettee guyyaa beellamaa guyyaa 3tti beellamtee dhagaa jirtu amma immoo dhoowwatte jechuudha. Kun immoo balaa guddaa utuu hin fidin isinitti bilbiluu wayyaadhaafiyyi yoo maallaqa mucaa kanaa irraa fuutan jechuudha. Akka seera biyyaattis aadaadhaanis jaarsa biyyaatiinis ilaalleerraa irratti argineerraa cubbuu miti isinillee eeyyen narra jiraa jetteetti. Egaa isin ilmoo keessanii utuu rakkoon biraa isinis ta'e isin mudatini mucaa kanaa maallaqni deebi'e akkam jettan? Nan siin jedhe. Sagalee keessan namoonni dhaga'anus jiru waan ta'eef akkasitti dubbadhaa. Ani rakkoon qabu maani wanjala wanta ne hojjedheera hojjetteetti jedhee adda baasee hin danbeeku siin jiru. Ragaan isinii fida hojjechuu sitti ragaa arraba isheen isinii fida ragaa nama biraa osoo hin taane ragaa arraba. Ilaa moggutiitti galeera maani ragaa si gaafadheera amma reefa haaraadha natti maartamtima. Hayyee dubbadhaa ishayyee. Isiitu baay'ee kadheenan aaree ittiin bilbilu jennaan baay'ee waan an kadheef hayyee dubbadhaa. Nan siin jedhe. Amma kamirraa natti bilbiltan. Tokkummaa miidiyaa niitworkiin jedhama miidiyaa guddaadha hin beekama. Lakkoofsa koo isaa huutan. Nuti miidiyaa waan taaneef biyya keessaa hidhatas dhaabbatas waan qabnuuf fudhachuu dandeenya. Rakkoon qabu innan siniin jedhe. Birrii keessan saamnee na nyaachistee hin ta'in. Sitatti awwalaa kana hojjete garuma kana. Birrii immoo namni hojii hojjetu birrii qophaasaa akka hin liqimsine beektu miti isinis. Isin haqa dubbachuun waan isin gaafa isin nama guddaa haadha kiyyaa. Akkasi haadhuma kiintaa. Waan isin gaafadha. Dhugaan sitti maara. Dhugaanuman isin gaafadha. Qo'aaka armee. Waa dhugaa tokkoon isin gaafadha. Maallaqa eeyyenii amma kana badee amma kana jennee assamnee ishii narra jira kun isin jette isin hin nyaanne jechuu dandeessuure isa siin afaan siitiin narra jira jette. Akkan siin jedhean. Isa dhugaa ta'e ala sana jarumatu wal lakkafee balaa kanatti wal galche. Amma immoo ishiittis bilbileen dhimma jedhame kana ittiin mari'adhee jennaani. Haasa'uun anis hin miifnee dubbii kana hojicha keessaa guban qabootu hin jedhiyyuu. Jarri asinatti matanii jennaanii ishiis gaafadhee. Viizaa hojjetamee bahee harkatti gubanii jennaanii balaan viizaa nama sadiiyyuu na qaqqabe. Amma immoo mucaan achi as mul'ichi gootee hamlee koo cabsitee na arrabsinaananiyyi. Haasaan taane haasa'ee dhimmicha keessaa harka fudheenaan jedhe. Birrii garaa immoo nan kaffala walitti qabeetanii dhimmichitii birrii qabaa maal jaratas itti tolche malee birrii qabaattee ni kufiidhaan mucaa koo dhiiraan naa ergaara malee. Tumunii na ergina nyaataan jiru isa dhugaa na gaafatti. Ayyee ulfaa. Ayyee armee. Naan gaafadheetti maan jedhe. Dhimmicha kana akkati dhugaanatti himte kanatti wantati itti dabalte hin jiru anaanis haasa'aa turteetiinis. Okay galatooma. Amijatuu fi akaffalamu hin dubbanna anis jaarsa ta'een itti gala. Hayyee guyyaa beellamaa irraa nuuf fuuturee akkam jettan nuumaa gaafadhaa fi wanni nuti isinitti bilbilanneefi.
jechuun ilmoo keessa waan ta'eefi tarii nu hubachuu dhiisuu dandeessi waan ta'eefi la isin miti mucayyoon nu hubachuu tarii nu hubachuu dhiisuu dandeessi mucaan isin guyyaa qabdanii mucattii kana utuu maallaqa deebisiisiftanii fi akkam jettan akka ani inni isa kana isa tinatti himte kana itti meetanan immoo beellama fi haala kaffaltii isaas akka inni ittiin jetee kaffalamuuf gaafadheetan bilbilli keessan kana maqaan kee eenyuun maqaan koo Tokkummaa Miidiyaan jedhama ishee baay'ee kadhachaan ture waan ta'eef hin beetti Tokkummaa jedhaati anilaa waa tokkittiin isinitti hima ana akka armee akkati naa baartuun barbaadu armeen qaba natti dawwale jette akkati qalbii natti mufattu si haadha kiyya nan si waan jedhuufini amma haadha kiyya godheenni isin ilaalaa jira akkasitti naa hubadhaa. Dhugaatiin galateeffadha malee mufadhu. Eeywa ani mucaa isiin kuni dabqa ila intalattii kadhee armee keettan bilbila adaraa jedhee kadhee adaraa armee keettan bilbila jedhee ji'a tokkoon karakkare armee keettin bilbilee kadhadha wati didde jedhee jechuudha. Baay'een kadhachaa ture. Konkolii amma kanaan qabdu isa sana akkalte hin mari'anna bakka bulaan gargaaran yennaanii akka kolamu rakkoon dhukkubsatti fi rakkoo cimaa jaruma kana kasi asana akkale ala duraa wajjin fi erganaa tasaaka'een beeku. Biizaa nama sadii gubanii walitti hojjechiiftee naanii neerumteedha kaan jirtu jedhanii kan gube. Jara kana akka jaarsaatti dhaga'een ture haasaa kana ala duraa. Garuu dhimma jaraa keessaa guban qabu. Akkuma tulfinaan na gaafatte kan ammoo jechuudha. Ulfaadhaa. Itti yaasa'eetan nagaa karaa nagaan akka inni dhumu mijeessee si bilbiluma kanaanan bilbila. Ayyee isiin immoo waa namaa isinii aartee ilmoo durbaati jarjaruu dandeessi nan hubadha garuu aartee akkasin naan bilbille gochuu dandeessi yookaan horiyuu dandeessi. Isharme irraa yeroo fuudha yeroo yuun beellamnaa turre rakkoon qabu hin didde malee amma kayiti amma duu hin jenne amma kayi amma duu hin jenneen iyyuu. Naanaa sayyaati rakkoon qabu ishiinis nama dafqa namaa nyaatu miti mucaanchi isa sana akkan teeti finfinna waliin kunna ishii. Ayyee rakkoon tokko hin jiru bakka isin waanuma kana qubanuu qabaadhaa. Ilaa wanti kun immoo akka soba hin jenneefi isiirraa fixeera waan ta'eef. Isin qabaaticha. Ishoo ulfaadhaa. Walitti hidhamee jennaanii siif badaarattisee hojiitti iyyuu baate amma immoo akka inni mijatu goona. Ayyee. Haala ormaatiin nyaasa'in anaan ergii geessi akka haadhaatti finna bakka. Haadha kooti ati arme dhugaa rabbii akka haadhummaatti finna sagalee keessa namoonni biraa dhaga'aa jiru namoonni hedduun waan hamtuun dubbanne. Yaa waan hamtuun dubbanne jechuudhumaafan. Hin dubbanne ani hamtuun dubbadhu. Akkasila. Yaa akkas. Kanaa nagaadhaan yoo rabbi jedhe inshaallah haadhumu. Ayyee. Ani shadubraa biizaa dhuma lafaa kaasiillee ni beeksiiti adaraa ilmoo biyyaati. Jedhee gizee harii haasa'een nani shiinaan jettiifi inuma akka tokko fiirkaayis karaan hinfinii ta'e amma immoo mijeessinaa fi bakka hin ta'a. Hayyee ulfaadhu warme isin jaallanna baay'ee umurii nu dheeradhaa. Akkasin dubbii kana nuuf fixxanus abdii guddaa qabna. Wanta haadha bira darbu hin jiru. Wanta haadha bira darbu waan hin jirree fi dubbii kan akkasin nu goolobdanii jettanuu abdii guddaan qaban. Ayyee arme deebisee isinii dawwalaa nu gaafadhaa guyyaa irraa nu fuudha. Ilaa nuti amma ka'eeti amma 200 kana dabarsiyyuu hin jenneen beellamuu mayyuu kennuufii dandeenya turre. Waliin mijeessina nan jedhes. Yaa akkas ilaa akkas ulfaadha. Keessuma karaa nagaadhaan kaffaltuu hin mijata hin kaffalama. Ayyee ulfaadha ayyee bakka deebisee lakkoofsa koo qabadhaa ishee ani keessan nan qabadhaa. Ishii kan koo isa kana ishuma bilbilte kana. Yaa natti mufanne miti garuu arme. Wallahi footu lillaa maal dhugaa jiru kabajaan goonu. Ishii bakka si jaalla armee koo wallahi. Ishii armee koo si jaalladha. Na lakkoofsa koo kana seef godhadhaa. Ishii rakkoon qabu. Ayyee nagaa. Egaa kadhannee ji'a tokkoon kadhee kunoo sobaa jettu suuraatti ergee maatii keettan bilbila jedhee kadhee karaa keessoo kadhee har'a kunoo eegan laayivii kana seenee sagaleen kun eegan laayivii seeneeti fayyaansa utuun laayiviin seeniin asirraan kadhataan ture suuraallee ergee fi
miidiyaa irraan baasuu deema giiftii koo jennaan. Kanaaf akkasii tokkedha. As biraas nan arrafamaa. Ani nan arrabsine garuu. Anaafii malsiin kennitu akkuma dudduuba dubbattu sanadiin siirii soo ta'e qaccee kan godha. Sabni siin hin jedhin iyyuu. Haqqiin yoo nyaata kana gaafiraas immoo itti meeraan. Inni de kadhadhee. Kadhadhee. Tokkummaarra quttaan haasaan bukeessine. Obboleessa kee haasaan bukeessine. Maani akka baara tolu keenya. Waan isin ajaa'ibu qaallittiin kuni birrii galchuu guyyaa sadiitti beellama naa qabdee kaate militti. Ji'a tokko dura jechuudha guyyaa sadii booda nan galcha jettee militti. Achi baay'een borumtuun itti bilbil. Suuta kan sa'aatii sadii booda nan galcha naan jette. Militti. Borumtuun itti dibwal. Suuta galgalan galcha naan jette. Militti sana booda bilbilan irraa kaasuu didde. Jasbaadha jechuudha ijoolleen tokko tokko. Haadha kee ilaali. Wallaahi tokko tokko nan bilbila maatii keetti. Imanu tokko tokko nan maatii keetti bilbila. Wallaahi billahi si jalaa dhafu. Wallahi si jalaa dhafu. Ana haadhu haadhaan jedhan usaanan maatii jechi isaanii qofti nama ga'a akkuma nama biizaa gitaarutti itti beekanii haasaa isaan hundi mataa isaaniitti. Araba turan natti fakkaata si galee akkan infoormeeshinii dhagayetti shaame. Wallaahi laazim isaan humti akkaataa isaanitti haasaanu akkaataa dhaloota ijoollee namatti haasaanu malee dhaloota ijoollee nama duraaniitii miti. Biyya arabaa turan miti Ruqiyaa. Asuma ta'anii daldaalessiidhaa waliin waliin hojjetu. Malee biyya alaa deemu isaanii isaanis wajjin hojjetu. Dallaala ookee. Asii kan ijoollee isiidhaa dabarsu isaanii garuu nuti harka isaaniirraa miti kan isiidhaa wal qunnamtu. Rakkoo qaba. Ayyee kan kee akkasii eeggannee tureen bilbilaa fi hin cinqamini. Haadhaan ga'u waan guddaadha uummata kana irratti utuu isiin huxxifattu lakkoofsa maatii argachuun bataam dassitanya neen. In argattu na seete sila imanu. Ka iluu ammaa immoo wallaahi indalli sirii riba baajjee tokkotti kennitu taana sheeka masgiidaatti kaasa'e. Sheeka masgiidaa irratti bilbil. Sheeka masgiidaa akka namni masgiidatti sagal. Kennaa maallaqa namaa bakka. Maaliin nyaattanii gaafa nyaattanii weettu. Ijoollee isin hin boo'inaasi. Karaa natti ittiin qabachuu dandeessu tokkoof tokko kana malee hin jiru. Egaa ishi maallaqa dhiibnee yoo biraa deebinee yoo. Biraa deebinaa maallaqa namaa dhiibnee kana hunda dhiibnee namaa ba'u. Hin callimna. Hin arrabsinu amma maatii hin arrabsinu kabajaan itti dubbannee akkanaa jennaan nutti mufatteettaa nutti aarteettaa jennee ulfinaan gaafanna jechuudha. Ulfinaan utuu jecha tokko hin jedhin utuu ati salphoodhaan jedhiniin. Sini galee utuu jecha hamaa afaan irraa hin baasin. Kun immoo egaa ishutuu si ta'e inni maallaqa dhabe maal goota? Qaldiin hin jiru. Irraa barnoota fudhu siin kaan si ga'a guyyaan. Wallahi kun ka jalqabaati. Si ga'a guyyaan imanu. Wallahi guyyaan si ga'a. Inaftu tokko tokko hin geetitiin inaftu. Warri dhoowwatte naftu. Koo tokkummaa. Taaf godhaa. Shaamil qaallittiin sun bilbila irraa kaasuu diddee kaatee beellamteetti. Qaallittiin biyya keeti sun Shaamil kaleessa si waamaan dadhabee. Tokko sagalee wayillee ishee sitti godhee narra fedha dhabe sagalee si kaa'eera dawwalee fi sagalee si naa deebiste si kaa'eera waasappii keerra galii dhaggeeffadhu isaallee sagalee kaa'eera naan jettee ani kaleessa rafaan ture na barbaadaa turte sirriidha mee sagalee si dhaggeeffadhuuti kallattii itti adeemtuun situ beeka jabaa keenya jabaa qabaachuun nu gammachiisa hattuun biyya Dubaay keessa jirtan ganaa akkana haadha keessan itti dawwalanii haadha keessan asirra fiduurra jabaadhaati waan ofirraa qabu gara oomaan imalaa jirtan eenyaatamtu beeksisa oomaan hojjetamaa jira irraa of eeggadhu. Warra gara oomaan deemtan of eeggannoo godhaa nama miidiyaa irratti tan beekaa feemesiidha inni nama gaariidha of eeggadha warra oomaan deemtan boo'uudhaaf deemaa jirtu silaa ilaa boo'uuf deemaa jirtu warri oomaan jirtan naamana boo'uudhaaf deemaa jirtu nyaatame jechuuf oomaan hin deema itti jechuudha of eeggannoo godhi nama irraa fudhachuu hin dandeenyetti maallaqa kee hin kennin miidiyaa irratti tan beekaa inni nama qulqulluudhaan mibbaan lagar yellem si kaleessaa fidii oomaan eenyutti himoo Sagaleen kiyya hin jiru. bilbila isheen bilbila oof goote kuno Kiyyoo. kabaareen kun لا يمكن الاتصال حاليا بالرقم الذي طلب. ganaa fayyaan kee ilaal bilbila cufachuu miti addunyaa irraa cufattee badda gaafa sitti bilbile
maali sila waan hin taane isinuma si argan garuu maatii inuma barbaanna si argachuun hin oolu addunyaa ganaa of cuftee badda jechuudha amma raaciin jiru bilbila cufachuudha miti si biratti si galee osoo bilbila cufatiin bilbila namaa kaffal wannas hojjetattu hin jiru wallahi aboora biuzi baajab duuba tattiin buuse wallahi barane wallahi waan jedhin haqa nama baasatta waan ta'eef musiibaa miti akka keetii kun rabbuma takka waan waa ergamteeti maal taate ati tokko haqa miidhamaa baasatta sagalee nama dhabeef sagalee taatan qalladdamoo rabbeedhiiti haqa nama baasuun gaariidha musiibaa maaliiti kun dedoon jiraatu mubaarak jiraati dedoon intala maatii dedoon ajjalan jiru okay eenyuun keessummeessina intalattiini har'a lafa qixxee bitattanii si kaadde jedhame yeroo hedduu natti dhuftu sun eessa jirti dabaree siidhaa kennina intalatti mee lafa qixxee bitte immoo waan akkasii wayii dime mucaan sun guyyaa tokko na yaadadha jeeshammoo maal dura na bira dhuftee kutte jechuudha sii galee intalattii sana yaadattuu gaayis kun eenyuun hin olte lafa birrii taraa bitanne itti lafa harkaa fuutee birrii bitattee harkaa milette Akka deemfee maal? Eeshi maay maal taate Maayinni nama birrii harkaa fuudhee naa gashuu didee tokko. eenyuun harkaa An harkaa birrii Itoophiyaa birrii 50 naa fuudhanii naa galchuu didan. amma birrii isa 500 dubbanne wayyuu 50 irra kan si durtutu jira eenyutu sirkaa fuudhe sil riyaala 500 ma gara ma kunis birrii kuni birrii damtee riyaala Dubai birriidha birrii jaanii dalaala irra jechuun birriidha bar irra sa 200,300 jira eenyuun isi nyaate kenni lakkoofsa bilbila isaa lakkoofsa bilbila isaa kunoo qaba ani Itoophiyaan jira itti kennattee Itoophiyaatti galte miti astaayitanii ansila astaayitanii kennii fiizaa si hojjechiifnaa qabdii dheedanii harkaa fuudhee kee immoo in hojjetamne hanga yawwanaan ijoolleen afaan beektanu isin gargaara asumaanuu meeqoy ijoolleen afaan beektanu isin gargaara xiqqoosi nama boodan harkaa hin banne wayi ijoolleen afaan beektan gara Dubaay deemuu barbaaddan isin gargaara na dubbisa isin gargaara isin geessa jedhaan jiru isin gargaaraadham na dubbisa ijoolleen afaan beektan na dubbisa maaliifi tartiiba hin beektan waan ta'eef isin gargaara maaliifi oonan maraacii dhabesi booda unfana dhabesi xiqqoo waa keessan deebisuu keessattis shoora sirii taphachuu danda'a kana jechuun natu geessaa jira jechuu miti warra afaan beeku qofa laal isin gargaaraadha booda siin walii galee miti sin gargaara jechuudha na dubbisa rakkoon qabu warri afaan beektan isin gargaaruu qofa jechuudha isin gargaaruu qofa eessaan si dubbifnaa Maammadu asiin hin jenne Maammadu asiin hin jenne ammoo 200 dhattee galchitee dhuftee tokkuma sinna nyaachise jechuufi tokko Maammadu tokko isin gargaaru Maammadu biyyaa baatu tokko nyaatamuun kee waan hin oolle maal ifannee hojjedhare atoo nyaatamuu hin oolu in utuun geessee yookaan Mubaarakitti kenne yookaan Kaalidootti kenne yookiin Toofiqdeedootti kenne nyaatamuun kee waan hin oolle waan shakka hin qabne maal ifanna qeesii kennare waan shakka hin qabne waan ati nyaatamuu shakka hin qabne amma akkamitti na qeesii namatti si kennare amma ijoollee afaan beektu ijoolleen durbaa'uu nyaatamte birriin si xiqqaadha hin kaffalamaa jechuudha birriin si xiqqaadha ati dhattee 200 fuutee illim gootaa 300 illim gootaan eessaa fuudheen si kaffala boleessoo eessaa fuudheen si kaffala namatti si kennee ka'e dhiira taanaan nyaatamuun mee ulamaatti kenni yoo ati nyaatamne an tokkummaa miti ulamaa rabbiitti kenni mee nama Dubaay hin jiru yoo ati nyaatamne an tokkummaa miti birrii 100 ta'a malee nyaatamuun kennu kana bara nama meeqa tiraa wajjin hojjedhu edee dadhabe warri Dubaay kun nan dide wallahi maali boo waan kaffalu hin qabu nama 5 geessetti kennee miliyoona 5 kazzaruu gorra maal abbaasaa oruu dhiise ba maal oruu dhiise nama 5 geessee namatti kennee allayyaa buusee ofii allayyaa buu kiyyarra maal abbaasaa onatta fees taa'ee nagaa fayyaa jiraadhe ma anu tumbe ilaal
yoon beeksisa hojjedhe waan ani isinii kaffaluun qopheeffadha dura akka nyaatamtan hin beeka. Beeksisa yoon hojjedhe jalqaba waan isinii kaffaluun lafa kaan akka nyaatamtan sirriittan beekan. Shakkuma yin qabu. Ulamaa feete keessattuu nama Dubaay ulamaa feete itti kenni. Nama ollaa keetii itti kenni yoo feete nyaatamuun kee noolu. Sheeka akkamitti kenni nyaatamuun kee noolu. Feemesa akkamitti kenni nyaatamuun kee noolu. Baangaaliin harkaa fudhattee badde siin jedha. Viizaatu gubate siin jedha. Inni gaafa viizaa gubate siin jedhu buutee viizaa irraa argatullee sirraa fudhata. Isa viizaan gubate si kasaarsaa viizaa gubate buutee sirraa fudhata. Eenyuun kun beekamaa dha. Sheeka feete qeesii feete Dubaay keessa. Namni Dubaayin si fida jennaan obboleessi kee si shawwadata. Anxalabsi godhata. Obboleettiin kee si shawwaddi. Geessee walitti si daddabarsa si gurgura. Ati meeqaan gurguramuu eegaltaa? 20 gurguramuu eegalta. Namni Dubaay irratti dallaalatti. Tokko 20 naqee si gurgura 20 fudhate. Tokko 50 tolti qaa 50 si gurgurata. Inni tokko 100 si gurgurata. Inni tokko 200 baangaalii wayitii si gurgurata. Baangaalii modaqee kaampaanii wayitii si gurgurata. Dhume utuu to gurguramtu achi fagaatte. Ijoolleen nyaamaa dhufuu feetanii namni Itoophiyaa dhaquu barbaadan hojiin jiraa na dubbisaa. Hojiin ati singalchaa Itoophiyaatti dhugarbi na dubbisaa. Kana qofa wanna isinii danda'u. Warri Itoophiyaa dhaquu dandeessan Itoophiyaatti ani singalchaa bakki bultumaa jiraa. Hojiin jiraa nati hojii singalchaa na dubbisaa. Warri Itoophiyaa halatanii hojjetachuu barbaadan ahlaqe kana qofa kana danda'u. Wallahi mana siniifan qopheessaa. Mana ji'a tokkoon kiraa sinii fuudha. Rakkoon hin jiru. Na dubbisaa birrii qallaaliidhaan nattuu Itoophiyaa. Wallahi birriin akka sana miti 200,000 oliin nattu jechuudha. 200,000 natta hojii nati singalcha nyaata dhugaatii keessanii sammasin hojii qabattarutti sin hin danda'a daabboo nyaattee gaccibta waan ta'eef. Na dubbisaa ijoollee Itoophiyaa dhaquu barbaadan. Qo'a beeksisan hojjetadha booda viidiyoo wallahi beeksisan hojjetadha. Warra Itoophiyaa dhaquu barbaade qofa. Innaan birrii si nyaate dhiira moo durba? Dhiira. Birrii 50 Itoophiyaa teesseetti dabarsinaan maal siin jedhe? Maal jedhee fiizaa nan hojjechiisaa qabdii kenninaan jedhee nan kennee ergan qabdii kennee kee hojjetamaa jira naan jedha. Ishi bakka birrii kiyya naa deebisennaan immoo hin didee birris naan deebifne hanga yoowwana. Afaan beektaati? Eeyyen Dubaay hojjedhee beeyte innis xalabaa jira namichooni. Garuu haadha biddeenaa isaatu biiroo Dubaay keessa hojjetti. Mucichaa man tokko hojjetaa ture innis dallaalummaa hin hojjetu. Lakki inni shufeera manaan hojjetaa ture Dubaay waggaa tokko hojjedhee kenna dhukkubee naan nagashite madaamin kiyya. Sawwaaqaa? Ergan immoo Sawwaaqa madaamii keetiiti? Eeyyan shufeerii manicha keessa hojjetee. Takkaawwan xabbastanii ture? Maal joo an xalabaa mana keessa hojjedha ani bakkee hojjeta tokko keessatti argaanii. Toofiik takkanatti nama xabbasaa ture fani nama xalabaa jirtu akkaatti xabbasa Toofiik jedhoo egasii kanaaf wal irra buutii jedheete. Nukuti gosheenaa keessaa gadi hin baanu bakka kana hin jirru. Xiqqoo